Akkam jirtu kabajamoo fi jaallatamoo maatii chaanalii kanaa. Chaanalii kanaaf haaraadha taanaan maqaan kiyya Dr. Abirraa Olaaniin jedhama. Ispeeshaalistii yaala daa'immaniif ijoollee akkasumas immoo gargaaraa piroofeesaraa fi barreessaa kitaaba bu'uura fayyaa daa'immaniiti. Chaanalii kanaaf haaraadha taanaan sabskiraayib gochuu kan daganne barnoota nama qabadhee jiru moor kan haadha laallatu ta'e haa ta'u malee haati yeroo ulfaa fayyaan taatu kan rakkoon jiraatan daa'imas miidhuun isaa nafu waan ta'eef kanarratti kan bu'uureffatedha. Innis maal jedhaa daa'ima garaa jirus haa ta'u ofiis akka miinetti yeroo ulfaa haati tokko akkamitti rafuu qabdi kan jedhudha. Akkasumas immoo akkamitti rafuu hin qabdu kan jedhudha. Yoo akkamitti rafte gaariidha, yoo akkamitti rafte immoo daa'imas ishees miidhuu danda'a kan jedhudha. Akka armaan gadiitti hordofaa. Yeroo ulfaa akkamitti yoo rafantu yookaan haati tokko akkamitti yoo rafte gaariidha kan jedhudha. Yeroo ulfaa hunda caalaa cinaachaan rafuutu baay'ee gaariidha. Sababni isaas dugda isaanii gara dugda isaaniitti ujummoo yookaan hidda dhiigaa jira waan ta'eef hidda dhiigaa haadhaa fi daa'ima kan hin tuqnedha jechuudha cinaachaan ciisuun. Egaa akka loqoda adda addaa irratti akka hiika adda addaan godhanne the best sleep position during pregnancy is SOS jedhama kuni sleep on side because it provides the best circulation for the mom and their baby. Kanaafuu yeroo ulfaa cinaachaan ciisuun dhiigni akka garaa asiif achi akka socho'u ujummoo dhiigaa keessa jechuudha. Akkasumas immoo dhiigni socho'anaan immoo fayyummaa haadhaaf akkasumas immoo fayyummaa daa'imaaf baay'ee murteessaa waan ta'eef cinaachaan ciisutu baay'ee murteessaadha jechuudha. Keessumaa cinaacha bitaan ciisuun akka dhiigni ga'aan daa'ima bira ga'us taasisaa akkasumas immoo dhiita'uu lukaa kan taruu dhiigaa yookaan bileed kilooting akkasumas immoo kintaarotiif kan kana fakkaatu akka haadhatti hin dhumne taasisa. Egaa cinaacha bitaan yoo ciisan keessumatti jechuudha yeroo ulfaa. Cinaacha bitaan ciisuun daa'imaafis baay'ee gaariidha. Akka dhiigni ga'aan daa'ima bira ga'u taasisa. Akkasumas immoo haati akka lubni ishee hedduu ni tone taasisa. Akkasumas vaarikoos veen kan jedhamu hiddi dhiigaa gara miila keessa jiru kan taruudhaan yookaan babal'achuudhaan akka dhiigan kuusne ta'a. Akkasumas kintaarotii yookaan heemoroodisa jedhamu kan godhanne taasisa jechuudha. Sleeping on your left side will increase the amount of blood and the nutrients that reach the placenta and your baby and also it reduce potential swelling, varicose vein and hemorrhoids. Kanaafuu yeroo hundaa yeroo ulfaa cinaacha gara bitaadhaan ciisuun baay'ee barbaachisaa fi baay'ee murteessaadha jechuudha. Akkuma suuraa irratti argitan kana cinaacha gara bitaadhaan ciisuun baay'ee gaariidha. Yeroo hundaa cinaacha bitaadhaan rafuun tarii cimuu danda'a. Haa ta'u malee mee cinaacha bitaadhaan rafuun baay'ee gaariidha. Kamtu immoo ta'uu hin qabu kan jedhu ilaalle yookaan yeroo ulfaa akkamiin rafuutu baay'ee gaarii miti yookaan dhorkama kan jedhu ilaalle ni jalqaban dugdaan rafuudha. Dugdaan rafuun dhukkubbii dugdaa fida haadha irratti akkasumas immoo hafuura fudhachuu irratti illee rakkoo fiduu danda'a. Biriizingii irratti kan haati akka garaa ishee qilleensa fudhattee baastu akkasumas nyaata bulleessuu irratti dhiibbaa fida jechuudha. Kana malees immoo dhiibbaa dhiigaa gadi buusu yookaan bileed pireejarii haadhaa gadi buusa. Bileed pireejariin haadhaa gadi buunaan immoo haatis ta'e daa'imni dhiiga gahaa akka hin arganne gochuu danda'a jechuudha. Sababni isaas mucaa fi garaan guddatee hidda dhiigaa irra gadi taa'u yookaan gadi ciisuun gadi qabuun akka dhiigni asiif achi hin daddabarre waan taasisuufidha. Kanaafuu cinaacha bitaadhaan rafuun baay'ee gaarii kan jedhamudha. Akkasumas immoo dugdaan rafuun baay'ee gaarii miti kan jedhamudha jechuudha. Gamaa gamanaanii gaarii kan hin taane kan dhorkamu dugdaan rafuudha. Gaarii kan ta'e immoo cinaacha bitaadhaan rafuudha jechuudha. Akkasumas yeroo ulfaa garaan rafuun dhiibbaa hedduu qabaachuu baatuyyuu haadhaaf hin mijatu. Haadhaaf hin mijatu diskomfortiitti dhaga'ama jechuudha. Haa ta'u malee akka dugdaan rafu hin dhorkamu dhibbaa dhibbatti. Diskomfortiitti dhaga'amnaan itti toleera taanaan darbee garaan rafuun jira garuu yeroo hedduu garaan rafuun haadhaaf hin mijatu jechuudha. Kanneen armaan olii kana malees yeroo ulfaa haadholiin hedduun sababa garaan isaanii baay'ee guddatuuf akkasumas immoo sababa dhukkubbii dugdaa godhataniif akkasumas laphee gubaa yookaan herti barna kan jedhamu naannoo laphee isaanii irra isaan gubaa akkasumas immoo hafuura fudhachuu fi baafachuu waan rakkataniif akkasumas darbee hirriba dhabuu yookaan insoominiyaan jedhamu kun waan jiruuf yeroo hedduu haadholiin hedduun hirriba boqonnaa qabuu fi hirriba nagaa qabu rafan yeroo ulfaa. Diskomfortii yeroo hedduu siree rasiif achi gaggalagala diskomfortiitti dhaga'ama jechuudha. Kun egaa wantoota armaan olii hedduurra kan ka'udha. Kanaafuu hanga ta'e yookaan amma ta'e rakkoo hirribaa yeroo ulfaa dhufu kana fooyyessuuf haadholiin wantoota maal gochuu qabu yoo jenne tokko guyyaa 9 booda buna dhuguu dhiisuu.
guyyaa sa'a 9 booda buna dhuguu dhiisuun haati yeroo raftu akka hirriba dhabuun kun insomniyaa yookaan sleep disturbance akka hin rakkanneef faayidaa mataa isaa qaba jechuudha. Kana malees immoo bishaan sirriitti dhuguun barbaachisaadha yeroo ulfaa. Bishaan gahaa dhuguun kana maal gochuu qabu haadholiin guyyaa bishaan sirriitti dhuguun yeroo hirribaaf sa'a muraasni hafu bishaan baay'ee dhuguu dhiisuudha. Sababni isaas bishaan baay'ee yeroo dhugan fincaaniif ka'uun oolu, fincaaniif kaanaan immoo irra deebi'ee isaan fudhachuu diduu danda'a. Kanaafuu guyyaa sirriitti bishaan dhuguun galgala amma hir'isuun gaariidha jechuudha. Kana malees sosochii qaamaa guyyaa guyyaan daqiiqaa 30 gochuu exercise for 30 minutes yookaan daqiiqaa 30 guyyaa guyyaatti socho'uun baay'ee faayidaa qaba. Haa ta'u malee sosochii qaamaa kana immoo kan gochuu qaban yoomi sa'aan hirribaa sa'a 4 osoo nafiin dura ta'uu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf galgala osoo sosochii qaamaa godhan hirriba isaan dhowwuu danda'a. Kanaafuu sa'a hirribaa yookaan yeroo rafuuf jedhan sa'a 4 dursanii kan sosochii qaamaa gochuu qaban. Kanaafuu ganama sosochii qaamaa gochuutu gaariidha jechuudha. Akkasumas wanta qaama rilaaks godhan yookaan body relaxing activity kanneen jedhaman kanneen akka shaaworii ho'aa fudhachuu, maasaajii qaamaaf kan kana fakkaatan qabaachuun akka isaan rilaaks ta'an waan taasisuuf hirriba nagaa fi boqonnaa qabu akka rafan ni gargaaru jechuudha kanneen kun. Akkasumas immoo daree hirribaa yookaan kutaa hirribaa keessa rafanii ifni hedduun kan hin jirre akkasumas sagaleen kan hin baay'anne osoo ta'e gaariidha. Akkasumas qabbanaa yookaan kuul kan jedhamuu fi osoo akkas ta'eeti hirriba boqonnaa qabuuf tasgabbaa akka argatan taasisuu danda'a kan jedhu jira. Egaa kanneen kuni hanga ta'e rakkoo hirribaa yeroo ulfaa dhufan ni hir'isu. Haa ta'u malee dhibbaa hin balleessanii hanga ulfi jirutti. Kanaaf amma ta'e obsuunis baay'ee barbaachisaadha. Gaaffiif yaaduu qabaattan koomentii jala naa kaa'aa. Subscribe fi like gochuun dagatinaa turtii gaarii.